Bonjour, ça va? Ça va bien? Regarde, mana jirta? Sirraa bareede, masha Allah. Thank you so much. Munira, akkam Dhugatti dhiyootan anaati mati mosa adda banne bar. mi live seenaan jiru bar ture bar. Magaalaa guban qabdu edaa dhiyootan. Waan matakka waan miidiyaa kana. Matakka waan takka qabu waan takka. Thank you so much. Wallahi. Yaa wallahi yoo addunyaan tun waan takka quban qabu. Waan addaa deemu jira waan addaa. Wallahi waan takka quban qabu. Wallahi ajandaa yoo jiraatillee waan takka. Yoon akka tasaa viidiyoo post godhellee yoo namni du'eellee post godhe. Awwaan quba qabu beekadha akkumatti hin gasseenee post godhe malee yoo bu'aa post godhellee waan takka quban qabu. Way arusiin teenyaa fi harargeen teenya wal fixanii dhiyootan gaara keessa waltumanii. Ijoolleen arusii teenyaatiif ijoolleen harargee teenyaa wal fixanii gaara keessatti. Arsiisee arusiin jedhamu. Arsii wallahi hin beeku bar. Arsii wal fixanii gaara keessa waltumanii inta ijoolleen xixiqqoon tun da'asa wal afaanii shukkuumtee akka bara kaan walla wajji wal godhansa gurguru jiranii. Dhiisi wallahi rabbii isaanii araaramu. Beetee namni jechuun beekaan gaafa heddummaatu wanti wallaalaan gaafa heddummaatu akkanuma sii galee miidiyaan kun akkanuma. Amma uummanni keenya arsii fi harargeen namni akka isaaniitti nagaa qabu hin jiru. Namni akka isaaniitti walirraa dhalu jirus namni akka isaaniitti wal keessa jiraatu jirus hin jiru wallahi sadarkaa tokkoffarra jiran wal keessa jiraatu fi walirraa fuudhuu fi walirraa dhaluudhaan jechuudha. Garuu uummanni kuni warri waan akkanaa godhu bikkamtuu sii galee. Sababa nama akkanaatiif jedhamee hawaasni guddaa walitti bu'uu qabu. Namoota akkanaa ofirraa fageessuu yaada isaanii guddisuu dhabuu dubbachuu dhabuun bareedaadha sii galee. Callisuun bareedaadha. Laalanii kuma callisuun ifiifuu wal dhiisan ibsa. Sirriidha amma waltumanii mucaa xiqqaa tokko haamata 13 tokko fidanii asirratti deengidda da'asa afaanii guuranii fi laa ilaaha illallah ashhadu anna arusiitii jedhanii achi mucaan ashhadu an laa ilaaha illallah arsii ashhadu an laa ilaaha rabbii irraanfatee jechuun mucaa irraanfachiisa. Ajandaa kanaan kan jaalladhu wallahi dantaa isaaniitiif isi. Jechuun anilleen maaliif anilleen bakka kana si godhuun fedhu maaliif ijoollee teenya baay'ee amma yaani warra arsiin qabduuf jala akka bultii isaanii hin tuqamneef jecha amma waliin kaanee jirra beektaa humnaa waliin kaanee nuun jiru anillee niin kee beektaa maakiyyee dhiifama naa godhi niin aaree. Ay, anna achitti ani keessa hin jiru dhiifama. Ayyee. Hundaa waliin magan qaba. Rabbi nagaa walitti nu haa godhu. Hunda Oromoo hunda waliin abbaan fedhe walitti ka'ullee an keessa hin jiru dhiifama. Dhiifama. Ani jaaladha baay'ee. Gaafa harkaan wal geenyee dhaabbattee nu laalta mootti nu qabdu. Anqa namni tokko ana tana jechuun maakii akka maakiitti namni yoo na dhufe qofa ofirraa dhorkuu danda'a malee akka gandatti dhufe akka fedhetti dhufe I don't like hin jaaladhu an gandummaan jaaladhu du'een bada malee jaaladhu. Jechuun yoo walii utaallee walii seennee dhiira sheekni sheekatu utaalee dhalaan dhalatti utaaltee ijoolleen ijoolletti utaaltee beerri beeratti utaalee wal geenye adda karama godhate jechuudha. Wallahi kophaa kiyya dhaabbadheen daawaa isin godha akka adda baataniif yaa rabbi rabbuma sodaadhaan heeruusaa qofa hin jaa wallahi takkaaf hin ajab takkaaf dhakaan fudhadhu rabbii kiyya badiniin bada malee addunyaa kanarraa nam takkaaf dhakaan fudhadhu. Maal jechuu? Wallahi rabbiin kiyya kun ofa takkitti isitiif dhakaan fudhadhuun siin jeebar. Haa egaa akkasiif yaada nuti muka guddaa barbaadadhu gubbaa horteen nu laaltaa. Waan akkanaa kana wallahi jechuun waan akkanaa namni akka dhaabu godhuu qabdan malee waliin hirmaatuu qabdan wallahi dhiifama naa godhichi sila akkas gootee bareedaadha. An garuu waan akka qoban qabamu. Wallahi akkasumaan godhe ture ani amma dheengadda xiqqisho jecha tokko dubbadhee tinaarii miira keessa galee hoggaa mucaan akkasitti wayii waatee akkas jusaniin anillee miira keessa dubbadhee waan takka dubbadhee beektaa.
ijoollee baay'ee as gubbaa wal arrabsu ture. Ijoollee sawwaata akkatti hin dhagahamne. Jechuun maqayya tokkicha san qabatanii ijoolleen arsiidhaa olii gadi deemanii muraan seeratti yaadii haattu jedhanii biyya dawwalanii achi dawwalan shimallisillee na bare fe'amasa ta'e baran ammoo. Kadiir Jawaarii dawwalanii achi dawwalanii nadda dawwalanii uummanni gurguddaa alhamdulillahi rabbil alamin yaa rabbi fe'amasa na goote jeetiin gammadu jiraan. Akkasitti hidha dhiyaachuu qabdii jaan jechuun maqayya tokkicha saniif jechuudha. Akkasitti fe'amasa ta'e lubbuun. Wallahi wabilla waan ateettes huban qabu an jaarsa yoo lifataa jechaa jira waan takka huban qabu. Ifamaa waan ati jettee si beeku garuu yoo ka jettee jiraattellee ta'e bareedaa miti. Ijoollee xixiqqoo wallalteef jettee ati dhuftee waa dubbachuun qabdu. Osoo yoo dubbattee jiraattellee roongidha. Anis ijoollummaa bal'ibbu anis ijoollummaa bal'ibbu qaamummaan na guddate malee. Ijoollee jechuun bareedaadha maaltu jira seete umriidhaan namni umriin qofaa miti bara xiqqaa umrii qofaa sammuudhaan ilmoo amata 5 taatee bari akka nama ilmoo amata 10 ta'ee yaaddu jira beekadhu. Ijoollee mana argeetiin jira yaa buusi fayyadanii nan intalti argeedha. Mana Oromooti. Harargee mana jiru. Mana Oromooti. Mana abdii eedirabdi bilisummaa dhaqeetiin algadda ajaa'ii godheeti mana abdii eedirabdi buusi. Tokko laal. Habiibti. Dhageeffadhu sitti hima maaltu jira seete laal muniiraa teenya maaltu jira seete. Ilmoon amata 5 akka ilmoo amata 10 yaatti. Sammuudhaan guddatu sammuudhaan xiqqaatu nama guddaa ta'e ka sammuun isaa akka ijoollee amata 3 yaaduu jira amma hedduu jira namoota akkas. Saniifuu ati amma yoo namni ijoolleen ka jedhamu bara nama yaadni isaa xiqqaa tokkoon ijoollee jettaa bara. Umrii qofaan. Sirri wallaahi. Ijoollee dhageesseetu maaliif jedhama yaada isaatu ijoolleedha jedhama. Guddoodha jechuun immoo nama yaada guddaa qabu nama karoora guddaa qabu nama namallee qabantallee nama addallee qabu danda'udha si galee miti. Kanaafuu maal jechuu barbaadeeti osumaa wallalanillee awwaan dubbatte beeku baadhullee adda qabuu qabda ture. Sirriidha adda qabuun qaba ture. Ilma namaa ta'e rasuulan ta'e ilmi namaa buma fedheewu ta'e taanaan beeku ilmi namaa tokko ni qalataa. Garuu qalatallee miti beekisa maaliif miira keessa galee namni ilmoo bagantaadha guukas godhan. Jecha hamalleen dubbanne waan takka qofaan dubbanne ni dhageesse miidiyaa irratti illeedha. Sanammas wahumaan dubbachuu qabuudhaan dubbanne beeku waan dubbachuu hin qabneedha miti. Sanirraa jalqabanii akkaan daranuu miira keessa galee waan biraa dubbadhu dubartee naka haasan warrummaa nama akka qoomatti barreessuun gartaalaan naka haasan miira biraa keessa nagachanii maaliif ani abbaa fedhe sodaadhu biyya tana keessa taa'ee ani wallaahi maalin sin jaaga nama sodaatu miti nama harka kan nuuf akka lubbuutti jabaatutti beekte kanaafuu hantuuta baarreerra taa'u baarreef dhabanii yeroo baay'ee nuti fe'amtas guddaa jiru. Yoo waan ati balleessellee wallaahi hin dhageenya har'a amma seenee miidiyaa kanaa amma jechuudha. Yoo kan hawaasa tuutee jiraate taate hawaasa tokkoon bareedaa miti dhiifama gaafatu. Hawaasa lamaa wal tuqee hawaasa harargeetii fi hawaasa arusii wal tuqeen si jechaa jira. Eenyuun dhiifama gaafadha? Ati tokkorra gortee tokko arrabsite moo? Harargeetii yerraan goree kaa lubbuu bakka irraa dhaladhe hayi maal jettate? Hayi muniira sirrii miti barbaadu. Sirriin turre garuu sirriin turre osumaan sirrii kan turin beekuun goree. Hayi isaan sirriin turre dhuga sirriin turre akka sirriin ta'in isiniin beekaa. Isaan yeroo hundi walirra goran walirra goran jettee yaadda sii keessa jira. Dhaggeeffadhu walirra goranii wanta jedhamu miti bara dhaggeeffadhu. Laali abbuma fedheewu utuma fedheewu haa ta'u nama gandummaa qabu jaaladhu an akka maakiitti jechuudha. Nama jechuun xiyya qofaatu olii xiyya qaysiitii gadii minaan wanta jedhamu jiru ilma namaatiin hundi wal qixa jechuudha. Addunyaa tana irratti ilmi namaa hundi wal qixa jechuudha. Nama namummaa isaatiin kabaja jechuudha. Kanaafuu hawaasni immoo tuqamuu hin qabu. Hawaasni kamiyyuu ani hawaasa kiyyan jaaladheetti hawaasa tokko xiqqeessuu tokko arrabsuu hin qabdu. Osoo wallalanii jiraateewu bakka bitaa fi ijee yoo ta'e jalaa calliste jidduma calliste jechuu malee tokkorra gortee tokko arrabsuun because amaaraa miti oromoodha dhiiga tokko dhiigni tokko yoo wallalee tokkorra jiidee ka tokkorra jigee tokko lole inni nu doofaadha si galee namni dhiiga tokkorratti tokko goruu hin qabu. Yookiin adda baasuu yookiin araarsuu yookiin immoo keessaa galuu jechuun dhaabbattee ilaaluu jechuudha. An akkasitti namanaa jechuu barbaadeeti. Kana fixannee gana akkas goonaa.
Akkuma si tole hin beekne wallaahi waan nati jette illee wallaahi hin dhageenye. rakkoon qabu silaa wanni ja'amee wanni kutee kaganaatiif yoo itti fufnaa dhaabbatan ittirraa dhaabbannaa tana booda immoo Muniira amma immoo ta'e qabsoo karaa kanaan eegalte. wallahi wabillahi karaa kanaan hin eegale leennoo maaliif ni obsine daa'ima xiqqoo amata 13 fidanii hogguu asirratti afaan kaayan usnee laallee turree haa gabbaanii dubbatanii namni kana godhe kun ijoollee arsiiti warri arsii gurguddaan kun gabbaanii daa'ima namaa kana gootan jenii haa dubbatanii inneeti guyyaa 4 fursaa kanneenii fi turree hin dubbanne qoflaan dabarsan gurguddaan as beetii itti guura akkana beekti haranii Facebook irratti argin ture bakka qofaa miti lameenuu wal qixuma wal qabaa jiranii miti Ingone dura isaantu karaa argee xiqqishaa qabee akkas godhe nuti cal jenneetti itti ilaalle haa dubbatanii jennee. Ani waan akka seenuun barbaadu bakkaadhisi. Seenin ati seenuu fi miti ani ammas biroo seenaan koomantii isaanii ni agartaa waan isaan barreessu jiran koomantii isaanii kana haalaa maaliif akka gartee magaalaa akka quba qabaattuufis itti himi malee magaalaa guutuu quba qaba sanumaaf akkasumaaf ani mana kana keessa taa'ee waan takkaas jechuun barbaadu maaliif kabajaan siif qaba obboleettii kee tana xiqqooti. Guys, warri waa arrabsita waan tokko isin gorsaa nama isin arrabse arrabaan gorsuun qabdanii okay akkuma jaanii argitanii jirtanii arrabaan gaafa isin dhufte jaalala agarsiisaniiti shiitii darzana tokko qabattee karaa biyya isii galte jechuudha. Darzana tokko jechuun waan waggaa tokko uffattu geessaniif jechuudha. Isin galee nama isin arrabsite tokko arraba deebistee arrabsite isin lameen wal qixa taatan jechuudha. Warri as jala amma wal arrabsaa jirtan kuni atis